نوجين تراجعنا قرر يوم في درس في تدريسي يوم تديرو في هذا الدرسي يوم سنتا ديم فانسي الله أكبر guyyaa kan tanaa qeeroo yookaan shabamoonni naannoo adda addaa irraa dhufuudhaan tokkummaa cimsuu irratti maadaraan guddoon godhamaa akka jirtu beekameeti jiran. Sababni guddaan maadaraan sun qophoofte tokkummaa kana cimsuu fi hariiroo jidduu keenya jiru jabeessuuf akkasumas rakkoolee baatee keessa jirtu furuudhaaf akka ta'e durataan dargaggootaa yookaan amiirra keenya obbo Fanish Jamaal ibsameeti jiru. Tokkummaa argame kana itti fufsiisuudhaaf hidhannoon nuti naannawaa baatee alaa wajjin qabnu murteessaa ta'uu fi amma booda ollaalee keenyaa wajjin hariiroo cimtuu uumnee wajjin hojjechuuf qophii ta'uu itti dabaluudhaan amiirra keenya himaniitti jiru. Naannoo akka Daamotaa, Ganda Booyi, Ganda Jeyi, Ganda Daawwee, Finqillee, Kombolcha, Haramayaa fi hanga Awwadaatti waliin taanee hojjechuudhaaf qophii xumuriitti jira jechuudhaan amiirra keenya raadiyoo keenyatti odeessaniitti jiru. Muwaadiraat kanarratti keessumaaleen garaagaraa kan argaman yommuu ta'u, Kombolcharraa mushijootii fi ustaazonni keenyaas argamaniitti jiru. Sheekotni garaagaraas kan argaman yommuu ta'u, gurra qofa isin gaafataniitti jiru. Jira baatii Ramadaanaa sana sababeeffachuudhaan sheekaanonni lakkoofsi isaanii hin beekamne shanshalataan hidhamanii mixxifachaa akka jiran beekamaadha. Sheekaanonni kun baatii 11 guutuu maasiyaalee garaagaraa nu lolleessisuudhaan nu dogongorsiisaa turuun isaanii ni beekama. Amma immoo kabajaa baatii Ramadaanaatiif jecha karshalleetti guuramanii achi keessaa beelaa fi dheebuudhaan dararamaa akka jiran kan gabaase itti gaafatamaa sheekaanaa kan ta'e obbo Biliisi. Itti dabaluudhaan ibsa raadiyoo keenyaaf kennaniin dhaadannoo isaanii ibsataatii jiru. Akkana jedhan obbo Biliis. Baatii takkittii kana isin hin dandeenyu hidhamneeti jirra. Garuu jedhan obbo Biliis. Hiikamuu keenya hin oolu gaafa sannuu fi isin kan mo'u waliif teenya jechuudhaan dhaadannoo isaanii dhageessisaatii jiru. Maal kana qofa ulaagaalee sheekaanonni itti deeman hunda lafa kaa'uudhaan ibsa ejjennoo isaanii hunda xumuraniitti jiru. Ulaagaalee isaanitti deemuu qaban hunda baasuudhaan ashaangullitoota warraan warreen qofoo uffatanii deeman tun dhiira jallisuu irratti jabaatanii hojjechuu akka qaban dhaabaniitti jiru. Dhiqataa fi dibataan of addeessanii lubbuu bishaan keessaa baate fakkaatanii 50 bajachaa akka deemuu qabanis itti dabalanii eeraniitti jiru. Takbir! Qophiilee haala qilleensaa. Odeeffannoo haala qilleensaa naannoo Xattaraa irraa argameen ol'aanaan jimaa kana bulaa fi warra qamaatota gadi aanaan immoo taataroo isaa godhatee gideedhaan karaa irraa galtoota ta'uusaa itti gaafatamaan naannoo Xattaraa obbo Dabbaal moobaayilii ibsaniitti jiru. Odeeffannoo haala qilleensaa nyaataa fi midhaan irraa argameen ol'aanaan laafaa gufee garaa guuttatee taa'ee salaattota yogguu ta'u gad-aanaan ammoo marumattuu hafee manatti hafee dadhabee achumatti salaattota ta'uusaa himaniitti jiru. Odeeffannoon haala ibaadaa ol'aanaan isaa salaata shanan salaattota yommuu ta'u gad-aanaan isaa immoo guyyaatti mataa qofa salaattota akka ta'e muwaazinii